Waltajjii marii paanaalii mata duree Itoophiyaan bakka ga'umsa investimentii haaraa jedhuun eejensii tajaajila oduu Itoophiyaa fi koomishiniin investimentii Itoophiyaa waloon qopheessan taa'ameera. Sagantaa kanarratti ergaa kan dabarsan ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Kaasaahun Goofee misoomaa fi guddina rifachiisaa biyyi keenya galmeessaa jirtu caalatti saffisiisuudhaa fi investimentii alaa kallattii babal'isuun murteessaa ta'eeruun biyyattii yeroo kamiyyuu caalaa damichaa fi safartuu maraan haala mijataa kan qabdu ta'uu dubbatanii jiru. በአሁኑ ጊዜ ሀገራችን የተያዘችውን ፈጣን ልማት ሚሶማ አሪፈቺሳ ብይ ኬኛ ኬሰ ጅርቱ ሐላ ዋራ ተየን ምልኬሱፍ ኢንቨስትመንቲ አላ ጀጀቤሱን ሙርቴሳዳ ብየቲን ሁምነ ነማ በረቴ ፊ ደርገጎታ ተይ ባኢናን ቀባቹን ዲሄሲያን ኒሳ ገሃ ቀባቹን ናኖ ጋንፋ አፍሪካቲ አርገሙን ሼ ኦምሻሌ ከሙ ሰልጳቲ ገባ አዱኛፍ ዲሄሱፍ ሐል ሚጀታን ጅራቹኒ ፊ ጨራሌን ብሮን ብየቲን ቀብዱ ሙለተ ከነ ምልኬሱፍ ሐለ ሚጀታ ኬሳ ኢሰሙራሳ ከነ መሌስ ሁዳሌ ገማ ሴራቲ ፊ ቀጂልተወን ብሮ ሞቱማ ጅጅራማን ስረቹን ከሮራ ከነ ምልኬሱፍ ሁምነ ደበለታ ቀብኑዳ ደበለታኒስ ብይ ኬኛ ቀጠና ደልደለ ብሊሳ አፍሪካስ ሆጅራ ኦልቺቲ ኩን ሁንዲ ፋይዳ ጉዳ ቀባ ሪፎርሚን ዲነግዴ ጎሮ ደምደኔስ ኢትዮጵያን ታሲፍቴ ብየቲን አፍሪካራ ዲነግዴ ጉዳ ከቀባቶ ፊ ገጋሬ ጅራ ጃኔ ጅሩም ኢትዮጵያ በተገበረችው በብዝሃ ኢኮኖሚ እድገት ላይ የተመሰረተው ሀገር በቀል ኢኮኖሚክ ሪፎርም ስራ ሪፎርሚን ዲነግዴ ደምደኔሲ ሆጅራ ኦልቺቲ ደሜ ኢንቨስትመንቲ ፊ ደልደላ ኬሰት ደደመቄንሰ ኦላና ከንፊዴ ፊ ሆጅራ ኦልማን ሪፎርሚቻ ጭማ ፊ ምሶማ ዋራ ቦቀቤሰቴ አከገልሜስኑፍ gargaareera keessuma daldala alaa fooyyessuu carraa hojii uumuu sadarkaa jireenya lammiilee fooyyessuu fi qaaloomina jireenyaa hir'isuu keessatti qooda jabaa bahateera. Rifoormichi Itoophiyaan Afrikaarraa dinagdee guddaa akka qabaattu ishee taasise. Kun ammoo addunyaa dinagdee walxaxaa fi jijjiiramaa kana keessatti dinagdee bu'uuraa jabaa qabu ijaaruuf xiyyeeffannoon hojjetamaa kan jiru yoo ta'u kun caalaatti akka itti fufuuf cichoominaan hojjechaa jirra. Marii paanaalii kanarratti qooda fudhachoonni dhamichaa dhaabbilee adda addaarraa kan hirmaatan yommuu ta'u barreeffamni qorannoo rifoormii dinagdee gooroo Itoophiyaan taasiftee fi bu'aalee argaman ilaalchisee qophaa'ee koomishinii investimentii Itoophiyaa Dr. Zallaqaa Tamasganiin erga dhiyaateen booda irratti mari'atamee jira. Marii paanaalii kanarratti qooda fudhattootarraa yaadaa fi gaafileen adda addaas ka'anii jiru. እንደሚታወቀው በመንግስታችን akkuma beekamu mootummaan keenya dameen kun imaammata seeraa fi kallattii barbaachisu maraan tarkaanfii cimaa fudhateen jijjiiramni guddaan akka dhufu ta'eera. Kun immoo akka Afrikaatti dorgomaa akka taanu nu taasiseera. Kana akka koree dhaabbii mana maree bakka bu'oota uummataatti hordoffii gochaa turreen ni beekna. Investoroota alaa harkisuun ofiis buufatanii nus akka fayyadan hojiin bal'aan hojjetamaa jiru kun cimeetti fufuu qaban jedha. ፓርኮችን ወይም ልዩ ኢኮኖሚ ዞኖችን ፓርኪውን ኢንዱስትሪ ፊ ዞኒ ዲነግዴ አዳ መላ ዲነግዴ መገሪሳ ኮርዶፈን ታሲፈማ ጅራ ፓርኪውን ኬኛ ቁልቁሉ ፊ መገሪሳ ዮታን አከብያቲ ሙለተ ቀብኑ ሚልኬሱ ደንደኛ ዋንቴፍ ኩን ጥየፈኖን እረቲ ሆጀተሙ ቀበን ጀዳ ያዳ ፊ ጋፊሌ ኻኒ ፊ ዴቢ ፊ ኢፕሲ ቆደ ፍደቶዛን ከላተሜ ወሞተው ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ዶክተር ዘለቀ ተመስገን ኮሚሽኒቺ ኤርገ ሁንዳ የኻሴ ሪፎርሚ ዲነግዴ ጎሮ ታሲፈሜን ኢትዮጵያን ዳንዲ ሚልካይና ኦላና jiraachuu himaniin erga rifoormiin taasifamee asitti investimentii alaa kallattiin doolaarri biiliyoonni 18 tuqaa khara biyyaa dhufuudhaan dinagdee biyyaatti makamuu ibsanii jiru. ከሪፎርሙ በፊት rifoormiin duratti rakkoolee ture yoo laalle investarri biyya alaa tokko investimentiif biyyattii filatee erga dhufee qabeenya isaa dhangalaasee booda qajeeltowwan seeraa fi haalli mijataan jiraachuu dhabuun rakkachaa ture. Seektaroonni biyya keenyaa damee investimentii alaaf cufaa turan. Rifoormiin gaggeeffame kana hunda irraa fureera. Zooniiwwan dinagdee addaa haala salphaa ta'een bu'uuraalee misoomaa dhiyeessuu fi gabaatti baasuuf haala mijataa kan uumanidha. Rifoormii dinagdee damdaneessaa erga gaggeessine booda investimentiin alaa kan kallattii doolaarri biiliyoonni 18.6 kara biyyaa dhufuun dinagdee biyyaatti makameera. Kun kallattii maraan dinagdee biyyattii sadarkaa olaanaatti sochoosuun bu'aa guddaas buuseera. Investimentii alaa kallattii babal'isuudhaa fi maloonni adda addaa hojii irra oolaa jiraachuu kan himan Dr. Zallaqaan ragaa qabatamaa amma jiruun Itoophiyaan Afrikaarraa investimentii alaa kallattiitiin sadarkaa lammaffaarra kan jirtu ta'uu eeruudhaan sadarkaa duraatti akka dhuftuuf cichoominaan hojjetamuu kan itti fufu ta'uu dubbatanii jiru.